keessatti kunuunfamulleen haala adda ta'eetiin argama kana jidduu keessatti gaagaaminsi adda addaa bu'a. Kanaaf ani yaada tokko qaba. Yaadni an qabu maalidha? Tokko warrootan fuudhin ka biyya namaa jiran. Dubartiin Oromiin jechuu kan kooti. Dubartiin Oromiin yaadni ani isinii qabu yoo jiraate osoo hojii irra jirtanuu biyya namaa osoo jirtanuu biyya keessatti haa ta'u kamittuu gaa'ela keessan seenina. Gaa'ela keessan dhaqqabina. Waan qabdu sana mootuu ufarkatti qabadhu hoggaa dheeraan lakkoofsiisni karoora hoggaa lama hoggaa sadii qabadhu san qabadhu deebii biyya keetitti abbaa manaa godhadhuuti waliin jireenya kan kee geggeeffadhu. Achi asitti yooma tokko keessan seenin tokko kaan mootuu warra haadha manaa qabu fakkeenyaaf kan osoo heerumtee jirtu biyya namaa deemte yookiin mootuu fuudhee isa bira deemte warra kanaaf qaba. Warri kun mootuu gaafa biyya keessa jiran hiyyummaa irratti jaalalaan jiraatanii gammachuudhaan jiraatanii jiruu kana immoo badhifanna jedhanii wal mari'atanii ishiin biyya namaa deemte inni ammoo biyya keessatti hafe as keessatti immoo gaaga'amni adda addaa mul'ata. Kun ammoo akkamiin mul'ata gaafa siin jedhu isinis illee gaafa biyya namaa deemteetiin jettu jireenya isaa ofii geggeeffachuuf isa waliin mari'attee deemte. Garuu gaafa achi deemte amala addaa kan dura takkaayyuu argamnetu ba'ama. Kan takkaayyuu isa keessatti illee si keessatti illee inni amala isiin fakkeenyaa fi gaafa isii bira jirtu san beeka. Isiin gaafa biyya namaa deemtu ammoo makaraa agarti, rakkoo agarti, cinqaa agarti, gaagama hedduu argitee maallaqa fiddi. Akka isiin fidde sanii inni kunuunsuu fi dhabuu danda'a. Akka isiin fidde sanii inni ammoo qabachuu fi dhabuu danda'a. Gaafa kana isiin amala isa duraa baate dhiiftee amala dhibii baaftii jechuudha. Jidduu kana keessatti maaltu uumama rakkootu uumama. Hammeennattu uumama. Kana keessa waliikuu wal diigutu uumama. Kun gaagama yeroo addaa fidaa jiru. Kanaaf ammoo malli ani ta'a jedheetiin kaa'u maalidha? Hamma danda'ametti hamma sii danda'ametti mucayyoon biyya namaa abbaa manaa kan kee bira ijoollee kan kee bira deemtu suni akka qabeenya kanatti fiddu makaraa kan akka jiru rakkoon kun akka jiru rakkoon kun akka dheeranne abbaa manaa xiinsammuu isaa jajjabeessuu gorsuu akka inni mootuu yaada isitti dhufu taasisuu hamma danda'ametti ammoo karaa jeequmsaa fi rabshaa adda addaa kan galle tolchu maaliif waa isin keessa jirtu inni hin beeku waan ta'eef maallaqichi beeka malee maallaqitti akka dhufte uummata wajjin naannoo kan wal lolaa ifa manannoo kiyya kana namoonni wacawii qabaafan jedhe kanaafiyyuu maal gochuutu barbaachisa inni maallaqicha kana bichaa waan arguuf akka isin makaraa san keessa agartu makaraa san keessa jirtu quba irraa hin qabu jechuudha. Kanaafu maal gooti isiini makaraa san agartee rakkoo san agartee maatii fi qabeenya maatii umrii isii yeroo jaalala isii jeequu osoo hin taane waa hunda isitu arge waan ta'eef waan kana obsaan laalutu barbaachisa. Waan kana suutaan bilchinnaan laalteetiin abbaa manaa kana ishii waliin akka waliin dhabne gochuutu barbaachisa. Yoo danda'amu dhabe ammoo yoo hubachuu fi dhabe ammoo laali mucaasiitu tara mucattiisiin ka biraa dhiiftee tara jaalala isiin ganama seente santu tara waan ta'eef qabeenya isa achumatti dhiiftee abbaa manaa ishii bira deebi'u. Abbaa manaa ofiit daa'ima ofiit mucaa ofiitti deebi'uu bichatu gahaadha jechuudha. Kanaaf warroonni hin fuunelleen biyya namaa ta'etti bultiin ijaarri. Maali mucaan kan kaatu bultii olii ijaaraa jirtu kaatiin beeknu waliin ijaaraa jirtu. Amala kan kee hin beeku. Sitti dhiyaatee maal akka taate hin beeku. Sitti dhiyaatee ammoo hakkam nama gaarii hakkam akka badaa taate hin beeku. Online karaa social miidiyaatiin wal fuudhaa jirta. Kanaaf ammoo waan si hubachuu hin dandeenyeef waan si ammoo laalee rakkoo kan xiinxaluu hin dandeenyeef wanta xiqqaatti dubbatte gara guddaatti waan fuudhuuf akka guddatti yookiin mucayyoo naamusa hin qabne jedhee waan laaluuf maal godha wadhabbii uumama. Kana jidduu keessatti tokko yeroo kan kee gubdee jirta lama maallaqa gamaa gamanatti baaftee yookiin mana akkasii yookiin yoo gootee jirta kunniin cuftuu maal ta'a daaraa dhuga. Kanaaf maal goota teettee biyya kan keetti daftee dhufta. Ka daftee dhuftoo waggaa lama waggaa sadii karoora qabattee jechuudha.
akka umriin keessirra hin deemne akka qabeenyi kan keessirra hin mancaan kun ammoo haala kanaan qabadhiitii hooni dide dafiti gara maatii kan kede hooni si hubachuu dide hooni si hubatee ilaami akkuma kaleessa amalli keessa hin jijjiirametti fuufe hamma waan godhatutti taa'ullee ni dandeetta kanaaf diqqoo rakkoon haala kanatti uumama irra jireessa ammoo dubartoonni keenya kan biyya namaa keessa jirtanu hadara isinitti haa ta'u obsa horadha qabeenya daddoo horachaa jirtu kuni Batala Yesuus abbaa mucaan dhiiraa tokko abbaa qabeenya ta'ee yookiin qabeenya qabaate haa qabeenya qabaachuu illee dhabaatu duu haadha manaa fuudhee biraallee erguu dhabaate natti tola akka kiyyaatitti namni rakkatee waliin jiraachuu hin danda'a adda qabeenyaatti horachaa jirtu kun boru mataa si dhukkubsa maal abbaa manaa si hubachuu hin qabaanne atillee boromoo fakkeenyaaf maxaragaa fuutee abbaa manaa kan keessan gara alattiin guusuta taanaan qabeenya kanaan ammoo manicha kan kee kanaan ammoo isicha san yoo doorsiftaa ta'e akkuma laayyotti abdii sirraa kutateetu adda adda deemuu dandeettan kanaaf qabeenya horatan keessatti akka dansaa xiinxalli waan barbaachisuuf kana jedhaatiin galatooma wara bula galatooma guddaa ala bayanne totti nawaasa dhifama hawi enna kana dhalubbu akka namni siin jedhe hojiirra oolsheen siin jedha fixanna yaada keenya sirraa namni biraa dhufu Midraa fi fayyaa sifaa kennu gooftanii siin jechuun barbaadas magalateeffachuudhaaf asin irra caalaan baay'isee gahaa baay'isee bareedaadha siin jechuun barbaada. fayyaa ta'e nagannu oole lubbu namoota yaada qaban namoota rakkoo qaban barbaanne fayyaa ta'e. Win immoo gaafa duutu nuti naan jechaa turte hangaree futii sunuma dhaggeeffadhaa fixadhaa ideetiin ka ture. Ashi Galatoomii qaaliitiif informationii kana nuuf fiduu keetii hedduu tokko galatoomii siin jedha. Dubartii miidhaman jaalattu malee yoo miine siidaan akkasiin jiru ana biratti anaaf jechuudha. Garuu gaafa namni waa miidhe ifaan ifa gaafa argite baxxaami badduudha sakkiina taati. Anaan amanaa garuu afaaniin na shuuraa jechuu akkam afaaniin na shuuraa jechuun maal jechuu maamaayyee nan amana garuu afaaniin na shuuraa. Si shawwada maama? Haram ka. Nasiyu galatoome guddaa sheerii naa godhuu keetii fi waan argee osoo olii haasee rakkoon qabu barmaamaa waan si jaalachuuf ta'uu danda'a. Dee akkasitti immoo gadi hin jedhin kaa amma fakkeenyaaf mana keenya keessa dhugaa isinitti mana keerraa isinitti maa gilxine ninya. Taphannaa waan margine waliin qaadhaa minin bakka dibbiqii takka hin qabnu bakka summaa dabbiqanii minin mal dabbiqu. So bakka yaani yoo dhugumaan si jaallatamee fi waan dhugumaan si amanee waan barbaadisee waliin haasa'uu danda'a ishee. Safuu cabsee safuu cabsee illee maada yoo kophaa keessan taateetii suuqii yaalluun agarnu chikireeluun fataa balu kophaa keessa yoo taate yoo nama biratti saalfachiisuu baate maamaayyee kophaa kenkee yoo taate indee abbaa manaa jechuun kafana bar yaani tilishaan amma waan ijoollee hiriyyaatii gwaaddanyoota dubartoota waliin haasofni isaa waliin haasa'uu danda'a kun dhugaa jirtu wallaahi. Sirki san keessa maamaati yaxanaqaaqee guddaa godhi yoo qaamaan si bira taa'ee hin jiraanne sun immoo rakkina biraa booda si sodaachisee maallaqa ganaa fide akkas fidisiin jechuuf ta'uu danda'a. Hayi ka sirki keessaa kan ammaane alaab barataatame dhugaa yaani yoo dhugumatti abbaa manaa kan kee isa nikaa ta'e isa warri kee nikaa sii dheeru ta'e isookke chiggiriin qabu silkiillee si haasofsise rakkoon qabu garuu yoo immoo jaalallee kee ka ganaa gara fuulduraa itti heerumuuf taatu taate هذا مشكلة كبير أما مو فيديو مالو كني فنت ترجعين جدني سيسو سباني متيره وأنا كثير رتنكا يقول أصلا أمو جنا سنين سوداج سني مالك سن الرافع تشوف وان باي في نمني فيكي جرجرات ولا تاجر أما بيا كيست نمون يوجد أبيان
feekii garagaraa uumaa jira soo xiniqqaaqee godhi yoo dhuguma abbaa manaa kan keetii ni kaatee waan si saalfachiisu hin qabu osoo illee jettee jechuullee baattee sagalee keellee waraabee waan barbaadellee godhee miidiyaa irrallee godhe rakkoon qabu maaliif abbaa manaa kan keetii ni kaadha yeroo waliin turtanii waan san gootanii rakkoon qabu ishee jechaan kalaasin jedhin kaa jechoota akkasiisa yoon ansitti me bar yoo dhuguma abbaa manaa ni kaasirraa qabu taatee maatiin beeku taate kun dhuguma si halaalfateeru ta'e sokkee rakkoon qabu taphadhu oleen maama garuu immoo noormaalii hiriyaa jaalallee ganaa itti heerumtu taanaan la maayisiir ishee siruma jaalallee inni xanaannaalleen kun barkuu badaaqilee nama baay'ee qilee buusaara bare amma namni akka ijoolleen keenya ijoolleen dubartoota akkami shawwadamtan beektanii inni xanaannaallee waan jedhamu wal maal jedhani ani wal laallaa haala mala wal barraa ka jedhan kuni gizee walirraa fixu anaaf dhugaa waalaikum salaam تفضلي مدام بس بلوزات طويلة بلوزات طويلة شوف أنا عندي بس هذا هدول إيه لا مال رسمي شوي لا بس ما عندي لا في ماما هي تم ماما تن نبتي مي دورا سيفود إيرا مصنفوني أشياء ترى لا ليس تيماتيكا دورا سيفود إيرا بوسي على الفتيرة موسينا على الفني نتيم أتشبود دي ستيما وان في بيكو جتشو وانو في نتلقام جتشو ستيما أما ولا لا أديم سكيس والبرا وانت جدي كونو أمتا سدفاع فرفا وهريوم مانتا أنكم باجي الفاتارة يرو أما إسا دوري شي أوكي ركون كابو والله دور نمني شريبا إنك أبو غرا كيسا أما مو وانت دچي رقد أدتار ملو نساء إرادو بران شري كابا شرنيا بيتشا jireenya mataa kan keetiitti si taphachuu deema so si jaalate saamminti lama yoo laalanii jedhan kaafi kalaas maal qabda akkamii kana kalaas ni kana godhe dhammo dubartoonni kenna hiriyummaa meeti mucayyoo akkam taane ani fi dhugaana ifa manaa godha warroonni biyya arabaa jirtanii dhiira biyya arabaa baay'een amanina baay'ee even ka biyya keessaallee hamama garuu dhiira biyya arabaa baay'ee xiniqqaaqee irraa godha wallahi tama waliin sagalee toltee haasoftetu si isa gaariidha waan isin ajaa'ibu biyya kana jechuu biyya kana keessa tama sagalee toltee habiibiyee jennaan bakka keteef jedhe amma sanfaana illee zooreen taan dhiisee bar dhugaa dhiiseellee gadi dhiisu bar rakkoonsaa qabee isi jireenya isiit umrii irraa fixa tanarraallee umrii fixa taanirraallee umrii fixa akkasii amma rakkoon jirtu jara keenya amma ani kanaaf yeroo baay'ee maal isin gorsa kaayyoodhuma biyyaa baataniif tanaaf socho'aa jara keenya fuudha heerumni biyya keenyaa baay'ee ulfaataadha nama muraasa parsentii dhibba keessaa parsentii 5 ga'u namni milkaa'ee isiniin jedha irra caalaa warra gadafee kufee macarrashaa ta'e jireenya ofiillee dhabee ijoollee meeqa biyya kana keessa beeka warra balkaa bakkatti si jaaladha jedhaniituma kun akkuma waan jaalatanii kana hojii isin dhattu qarshii irraa fuudhanii achiin gara kaanoo isin dhuftu manatti waliin jiraatan akka dhiirsaaf niitii isin jaalallee kiyya jettee waliin buutee baatii garuu inni sharrii garaa qaba ka biraa waliin jira isin kanan beektu زين ما ترشها رمو شيشة تفتي جولين شيشة كانت تفتي 24 ساعة شيشة كان بك جولين ميك أوف ولا تبي كنا كقلت وما تودون أول وكاكو أنكو تسدي بيا كنا كيسة تبي مولو بي عربة دولة عربي جتشو يو كامو من عرباتي فباسي دورا درسي يروجل كبا بوزو نجار اللي كنا فات ولات يهندو غنغورينا سنين جتشو بربادان لقانا من nama jechuun nama dogongorri irra ga'ee waa baratu irra caalaa nama dogongora namarraa waa baratu baay'een jaalladha nabdadha nama akkasii guys kuppiliinki naa tuqati tiktokin kee bicaanatti ibsaara jara keenya ba'alla kuppiliinki naa tuqame maganaa biyyoo gooftaa mana sama maamaa tanaayyuu wayya wallahi mee سوني ما تي مو هيرين فيتين ganamaati jedhan habibti ya si rabbi si hire yeroo tokko beejje yaazut warqee dabadaa fi qoxaral jedhan afaan amaariffaatiin wandi warqiin harkaan qabatan dhagaa nama fakkaata hedhallee tokko dhugaa biyya arabaa kana keessa maaltu jira mallee rakkoo jiru sinitti ma
haadholeen gariin dhufti fakkeenyaaf ijoollee 2-3 deettee biyyatti akkuma anaa isinii jireenya ofii jijjiirachuuf abbaa manaatiin walii galaniituma dhufan. Hin dhuftii bakka hin hojjetti biyya ergitee amma achumaan yoo nakama hawaala birrii irraa fuudhu wayitii wal baratti achumarraan kabiraa babbaratti amma Maammadoo janajjanuu jalqabdi. Haadhattiin guddoon ijoollee 3 biyyaa qabdu. Kana baran ukkoo kamikitaa na buusee akka dubbadhuuf akka itti haasa'ullee na wallaalchisu. Achiin gara kaan bakka isa biyyaa san bakka tortoraa ho'i goote gatta isa ijoollee irraa deette. Soba jalqabdii bar hin qabu jetti ijoollee bee guddoo fuulli isii kunuyyuu irraa beeksisu akkasii umrii isii guddoo. Dhugaa isiniin jedha bar. Ijoollee 3 deettime maal godhuuf? Alaikum salaam. Suniini bittu tani sinitti odeeffadha waan. Kaza ijoollee 3. Hi. My sister. Alhamdulillah. Good. Hi. Yeah, very kind of simple. Betul, miskin nanti so tidak silanya. Kaza, haɗum tun guddon ta haɗa tiyan kitte tun. Kamu tidak di live reja. Kalau itu mambala di Wallahi, ijoolleen heerumnillee osoo taate yookiin riskii soqachuuf deemti jenna. Sanuu immoo dhiirri isaan itti rarra'an bar dhiira niitii qabu biyya naayyuu. Osoo beektu bar. Osoo beektu. Waraanni addaan hin baasu waraanni. Muxxunyi jette taanaan bakka takkatti bakka achiin gara kaan subaanaka yaa Rabbi. Haraama dhugaa isin jedhan bultii namaallee ka yeroo baay'ee diigu nama akkanaati. Xiniqqaaqee godhaa nama akkanaarraa of eeggannoo cimaa godhaa. Hundallee miti garuu ka alaamaa qabullee jira irra baay'ee argee jira biyya kanatti. Wallaahi. Ijoollee fagoollee jifa eebbisiifattee barukkoo ijoollee isiitiin qixxee kana waliin asitti maal jedhee isinitti afaan illee nama qabu kalaas. Nara nanarraa deemaa bittanii maa dhugaa. Kookiitii luunaa galatoomii maamaati. Mucayyoon maal taateetti voisii baay'ee natti agarti. Innaaf haadholee teenna wanti isin awwaaxxu maallaqa qabaachuudha. Dhugaan isiniin jedha gaafa isin maallaqa qabaattanii muluun isaanii akkana gad jedhee si kabajaa jechuudha. Kabajaa qabda gaafa maallaqa qabaatte. Eessaa dhuftee akkamitti dhuftee isiniin jedhan. Dullatti illee oduu taate gaafa birrii qabaatteen kabajamta. Isin ammoo wayittuun jirtan. Gimmaashni biyyatti ciraan isin dhumate maatii iduu jettan kaan osoo kaan jettan mogoleen isin ka isin irraa hafe ani ka maatii kennitan san caalaallee ka asitti dhiirri gandaa barukkoo mukayyeefa keessa ciisee birrii isin irraa nyaatan nagarrama barra. Dhugaa isiniin jedha. Santuu lagaraana nyaata akka malee. Wallahi sunis shimee maatii keetiyyuu faayidaa qabu keerraa dhalatte si guddise rakkoon qabu eeguuf wallaaltee kennitee jedhiftee arboo shiriin isaatti ergite maal godharee inni ofirraa nyaatu rakkoon qabu. Kasan irra caalaa biyya kana maaltu jira? Garaa baasee deema barkuun akkatti xoxxubbee jetaabbatu bakka borciin kun isaaf waan guddaadha. Dhugaa Rabbi. Faaxee meeqa qaba seetan sun? Faaxee 5-6 nama mana ijaaratee mana maal fakkaatu ijaaratee jira seetan. Dhugaa isinitti maa Rabbii kan akka kadhee rabbal kaaba. Isin dayyuusa taatan faaxolee ta'e. Dayyuusni akkasii dachii kanarra hin jiru rabbal kaaba. Yaamsoo soorii dhiifama naa godhana. Nama akkasii dugorsuu mitiiti qabdee gurratti illee qicceesirraan fudhatu. Bakka eenee yaadarra kun yaalloot dhugaadha karaa anirra deemaa rusiidhaadha jettee gaafa teettee argitee boottuutitti. Mee dubartoota isin irra baay'ee keessan dubartoota as jala jiraami gaafii isin gaafadha. Mee dhugumatti namni masaanuu jaalattan lakkoofsa tokko naatu ka'a. Namni masaanuu barbaanna jettan dubartoonni bichaan. Dafaa kaame namni atama dhiira moonta dur jaamboo biloo seetaallee ati dhiira ka gooftaa mana samuu. Mee warri masaanuun jaalanne jettan lakkoofsa sabboontu amma isin kunoo warra dhiiraniitii qabu naannessaaru. Warri akkatti lakkoofsa tokko tuttan kun uduu inni haadha manaa qabu uduu beektan nama naannessaaru. Liqimsaa kana.
Kun amma sumayyaatiillee akkasi. Maganaa biyyoo. An dubartii masaanuu jaalatti jedhu dachii kanarratti hin argine yoo sobaaf jettan malee. Wallaahi billahi. Mustahil hin jaalattanii cadhisaa jara keenya. Soba kun. Sanuu dubartii akkamtu masaanuu jaalata beektan. Dubartii dhiira san hin jaalanne hajaa isaan qabne jechuudha. Sumayyaa lakkatti dhiiga booddee ilaalame yaa rabbi kee ati jaalata. A'uuzu billaa min sheexaan rajiim. A'uuzu billaa. An akka du'aatti toobadhaa barra. Masaanuu. Achuma gala kaa gaafa masaanuu fuudhee achuma gala malee maal godhu karamaan irra ba'e irra ba'a. Karamaan irra ba'e maal ba'a? Warra kiristaanaatu wayyatana sana maali jennaani dhossaniitiin olii gadi deeman malee fuudhuu hin danda'an isaanii. Wallaahi gaafa masaanuun fudhadhee dhaxxariiq maftuu garuu balbala kiyyan geessuwan dhugaa rabbi hin boo'uufillee warabbal kaaba indee teestanyaa hunyeen hin qammatu. Naga kiyyaan mirtaa ta'e daa'imantii waliin ta'a. Yemin maal qasnu. Haga inni na bira jiru zanaa godhee bakka ምንም ችግር የለውም haga barbaade namni dhalli namaa kamuu hir'uudha bargaafa dhalatu Senegalee namni dachii kanarra jiru hundi hir'ina qaba hundi isaa guutuun hin jiru Senegalee so akka caalkutti diras intan ka bakka baanii jaalalan kennaafi hin dandeenye anamma deemeetiin kabraa fuudhoo jedhe yoo albaab maftuu habiibi maafi girgir maafi walashee maafi laqsoo basalaam yoo wuxa inda wuxa qabeenya kiyya gaafa an siddan maramee irraa hagadhaa walii hojjanne dumbulloo atina kaatem kan akkanaa waliin zeeroo kaatee irraa deemi zeeroo kan kee walii hojjetadhu jedhee gabbaasa warabbal kaaba dhugaan isin hin jedhan sobaa miti.